Ashama harka fuudhee jirra jirtu hordoftootaaf kabajamtoota YouTube chaanaalii kiyya jalatti argamtan marti keessanu bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isin haa qaqqabu isiniin jechaan nagaa kiyya qaba. Isinis akka nagaa qabdanii abdiin rabbi irraa qaba. Rabbi nagaa nuuf haa buusu. Nagaa barbaanna rabbi nagaa nuuf haa buusu. Ittaan sudhaanii warri viidiyoo kiyya kana agartan sheer naaf godha. Laayikiis godha akka namni biraa argu. Namni tokko gaafa yaada isaa waan itti dhaga'ame gadi ba'ee dubbatu yaada namaa sana yoo namni dhaga'e yoo yaadni isaa sun dogongora ta'es namni nama sirreessa waan ta'eef yoommoo sirrii ta'e yaada sanitti itti fufee waan sana hojjeta. Yoommoo dogongora haasa'e ta'e namni nama sirreessa dogongora sanirraa immoo abbaan deebi'a jechuudha. Namni namaa dhaga'uun kanaaf nama fayyadaan siniin jedha. Kanaaf sheer godha laayik godhaan siniin jedha. Warri maatii kiyya hin taane immoo sabiskiraayib godhuudhaan maatii kiyya naaf ta'anii badii fi waan gaarii hojjechuu kiyya immoo koomentii jalatti naaf barreessan siniin jedha. Maal qabadhee maal dubbachuu barbaadisiisanii haala yeroo kana maal keessa jirra, maal dhagaa jirra, maal godhamaatii jira, maal ta'aatii jira. Gara fuunduraa garamitti deemaa jirra maal godhuu qabna hangara fuunduraa hanaan booda waa ta'e kan badees badee kan toles tole gara fuunduraa maal godhuu qabna kan jedhu waa xiqqoo dubbachuu barbaada. Si'aatii kana keessatti hundi keenya akkuma agarru rakkina keessa jirra. Oromoos ta'e Amaaras ta'e Tigirees ta'e saba kamiyyuu ta'e biyya kamiyyuu keessa jiraadhu. Walloon jiraadhu, Jimmaan jiraadhu, Harargeen jiraadhu, Baaleen jiraadhu, Shawaan jiraadhu, Salaaleen jiraadhu, bakka barbaadde jiraadhu hundi keenyayyuu rakkina cinqii keessa jirra jechuudha. Cinqii maadhee isinitti fakkeenyaaf cinqii namni dahu ciniinfatee daha nuti immoo deensa ciniinsuun keenya kan deensa hin qabne jechuudha. Kanaaf rabbii waa hundumaa danda'a waan ta'eef nurraa haa kaasu. Kanaafuu siyaatii kana keessatti warri barcuma gaarii qabu, warri aangoo gaarii qabu, warri nama ejaju wal nu ficcisiisaa jira, wal nu nyaachisaa jira, qe'ee keenyarraa buqqisaa jira, hiyyeessa fixaatii jiran. Eebuudhaanis haa ta'u, lubbuu isaanii baasuudhaanis haa ta'u, beelanis haa ta'u, rakkinaanis haa ta'u dhumaatii jiran ilmaan hiyyeessaa sinii galee. Kanaaf hundumti keenyayyuu haga dandeenye waan kana balaaleffachuu qabna. Gadi teechee Amaara hunda balaaleffachuu osoo hin taane, gadi teechee Oromoo hunda balaaleffachuu osoo hin taane, gadi teechee Tigiree hunda balaaleffachuu osoo hin taane sirna kana balaaleffachuu qabna hundi keenyayyuu jechuudha. Sinii galee Oromoon fi Amaaraan wal horanii wal fuudhanii maatii wajjin horatanii parsantii 90 jira. Tigireenis akkasuma jira. Sinii galaa walum ta'anii wajjin nyaatanii wajjin dhuganii amantaadhaanis haa ta'u sabaanis haa ta'u waan fedheenis haa ta'u nagaa jirra. Garuu erga sirni kun nutti dhufe gandatti galle. Gandaa'uu sissaabitti galle. Kanaaf waan kana balaaleffachuu qabna baqa. Waltaanee hundi keenyayyuu Oromoonis gaafa rakkate, Tigireenis gaafa rakkate, Amaarris gaafa rakkate yaada isaatii eettanii taa'uu osoo hin taane balaaleffachuu qabna baqa. Hunda isaa balaaleffachuu qabna. Ilmaan hiyyeessatii dhumaatii jira. Oromoo bichaan lafarraa dhume Amaarri bichaan hin jiraatu kana beekuu qabdan. Amaarri bichaan lafarraa dhume Oromoon bichaan jiraachuu hin danda'u. Yoo waliin taate malee namni wal dhiisuu hin jiru. Kana beekuu qabdaniitiin. Kanaturra baay'eedha, kanaturra jagnaa, kanaturra onnee qabaa, kanaturra akkana godhaa, kan hin fixaa kun hin jiraata. Hin jiru inni waan akkasii. Hin jiru qusulii waliif ol kaanii boruuf iftaan dhalchi keetti darba malee gonguma hin jiru. Kanaafuu nuti yoo wal taane waa hundumaayyuu dhaabuu dandeenya. Waa hundumaayyuu ofirra dabarsuu dandeenya. Garuutuyyuu immoo bakkuma jirtanitti koshiinaa namaatis hojjedha, maalis hojjedha, maalis ta'a guruppii hiitanii saba arrabsuun ganda tokko arrabsuun hin barbaachisu. Dhugaan siniin jedha. Guruppii baay'een arge.
keessattuu guruppii har'a ganama kanan arge guruppii ijoolleen amaaraa hidhanii asuma akkuma nuyi kana koshina namaa keessa hojjechaati jiranii garuutu iyyuu warri aangoo qabu biyya keessa isaan hidhee birrii isaan irraa sassaabe uummata biyya qeerroo biyya keessa jiru achitti faannoo jedhan kana walitti qabanii uummata dhoskaadhaan ficcisiisaa jiran. Isaan illee daggalatti akkuma asii waboon daggala keessa jira jettanii kan faannoo illee daggala galee jira. Eenyu sababa keenyan jechuudha hojjennee waan isaanitti birrii kenninuufi isaan immoo daggalatti galanii uummata miskiin kan guyyaa tokko nyaatee hin quufne kan guyyaa tokko alga gaariirra rafne kan ganama nyaatee galgala waan nyaatu hin qabne uummata hiyyeessa fixaatee jiran jechuudha. Sinitti haa dhagahamu. Way ollaa keetii namni du'uu danda'a. Way namni ati beektu du'uu danda'a. Way immoo hiddumti kee firri kee du'uu danda'a. Kanaaf isinitti haa dhagahamu. Dhugaan siniin jedha. Ani amma duraan yeroo dura ofii kiyyaan siniin jedha. Ogguma dura lolli kun jammaramu Amaaraaf Tigireen gaafa asii lola kana jammaranii ofuma kiyyaafu shillaa jedhee ture. Hin dhaabbata. Hagami onkan ji'a lama onkan ji'a sadii onkan ji'a afurii malee kanaan booda hin dhaabbata jedhee kaayyoo qaba ture. Garuutu iyyuu kan dhaabbatu miti ganaa duubanti qosoqosamaa jira jechuudha. Kanaafuu pilees guruppiin hidhamaatii baay'ee jira. Waan akkanaa hin hojjetinaa. Warra afaan Amaaraa sirriitti dubbachuu dandeechanii waan kana balaaleffachuu qabdanii sinii galee nuti numatu kan uummata keenya ficcisiisaatti jirru birrii erginee waa hunda hojjennee waa hunda goonee qusulii walitti goonee hin danda'amu. Ofii keessanii biyya namaa jirtan sinii galee maatii keessanii garuu waa takka godhuu hin dandeechan achitti. Yoo xiyyitiin mana keenya gahuu dadhabe bashitaan mana keenya gahuu hin dadhabu. Kanaafi waan hin taane irraa of eegaa. Gaafa Oromoonis rakkate gaafa Amaarris rakkate Amaarris Oromoodha iyyuu qaba. Oromoonis Amaaraa iyyuu qaba. Yoo akkasitti wal bira dhaabbanne waa hundi kun hundumtuu nutti hin dhufu. Malee yoo kanan taan hundi keenya lafarraa dhumna jechuudha. Amma kan jedhamaati jiru kan godhamaati jiru kan haasa'amaati jiru hedduu takka nama gaddisiisa. Miidiyaa hammana gahurratti gadi ba'anii gumuziin tokkichi yoo Amaaraa tokko ajjeese gumuzii 100 ajjeesna ni gaddalaalleen. Yoo Oromoon tokkichi Amaaraa tokkicha ajjeese Oromoo 100 ajjeesna. Jechaati jiran mootummaa kana godhuuf mootummaa wajjin teenya. Kuni jarri akka sinii galee jarri akka nu fixuuf kursii ofiitii jedhanii nu fixuudhaaf kaan yoo isiniif galee jechuudha hundi keessanuu jechuudha. Yoo kursii ofiitiif jedhanii hiyyeessa miskiina nu fixuudhaaf kaan ta'e isin immoo jala deebitanii waan isaan jedhan kana qabatanii abidda qabsiisuu osoo hin taane bishaanitti naquu qabdanii isiniin jedha. Yoo wal taane dhaabuu dandeenya. Garuutu iyyuu kan isaan jedhan kanatti yoo cidii darbine isaan kibriitii lokkosanii jiranii amma. Sinii gala immoo shilaan lama godha. Namseen Oromoo namseen Daaqqoo ta'ee namseen Amaaraa immoo namsee namaa ta'eeti miti. Rabbi gaafa nama uumu Oromoos Amaaraas Tigirees sabuma kamiyyuu qixxee uume. Namni jaalate ani Oromoon ta'a jedhee ofii of kalaqe hin jiru. Namni jaalate ani Tigireen ta'a jedhee ofii of kalaqe hin jiru. Namni Amaaraan ta'a jedhee ofii isaatii of uume hin jiru. Rabbiidha kan uume waan ta'eef. Sinii galee garuutu iyyuu immoo namseen Amaaraa takkittiin namsee Oromoo 100 galaafatti gaafa jedhanii akka kana dhaadatan namatti dhagahama. Odoo nutti dhagahamuu garuu nuyi kanatti kibriitti isaan lokkosan kanatti cidii darbuu hin qabnu. Wal ta'uu qabna. Dhugaa wal ta'uu qabna. Ilaawaa sinitti himu. Ani amma galata Rabbiif haa ta'u. Garuutu iyyuu maatii koo keessa kan waa ta'e hin jiru. Garuu safara ganda kiyya keessa namni dhume jira. Qotee bulaan jechuudha. Hidhataan gandaa maal jedhanii abbo minishaa gandaa hidhataa gandaa ganda keessa qawwee qaban hidhattoota gandaa takkittiin lafatti hafee hin jiru. Takkittiin lafatti hafee hin jiru. Ilmaan hiyyeessaa abbaa malee
abbaa malee hafanii kan meeqa guyyaa guyyaarran yoo xiqqaate nama 30 oltu dhumaatee jira. Fakkeenyaaf karaa dar'oo kanaan jechuudha. Karaa dar'oo warri dar'oo taatanii jira. Karaa yoo beektan karaa salaalee dar'oo jechuudha. Hoggaa jedhanii yoo dhageesse. Hidhaa ta'an takkitti lafatti haftee hin jirtu. Uummanni dar'oodha gara magaalaa Gabra Gurraachatitti ol galee jira. Gaafa kana uummanni baadiyyaadha gaafa magaalatti gale bu'aa maaltu argama? Yoo baadiyyaatti uummanni nagaan taa'e magaalatti illee waa hundumtuu jiraachuu danda'a. Uummanni ashaboo birciqqoo takka siinii takka bitachuu dadhabe. Sababa maal ta'eef? Sababa hojiin hin jirreef. Sababa uummanni mana isaa iddoo isaa qe'ee gadhiisee baqateef. Okkee akka maal taanutti ilaalla. Boorana keessatti hongeen hammaatee jira. Duuti hammaatee jira. Ati amma gaafa hunda kana amma nama biyya hunda kana gargaaree hin dandeenya. Isin biyya alaa jirtan immoo kan biyya keessa jirutu baay'eedha. Hunda kana gargaartanii hin dandeessanii. Hunda kanaa kennitanii hin dandeessanii. Okkee mootummaan hin gargaarsa godhaafi fakkeenyaaf amma Tigreen fi Amaaraan akka kana wal fixaati jira. Iddoo isaan akka kanatti wal fixaati jiran qaamni mootummaa kan dhaqee tooyi gargaarsa godheef jira. Isintu koshina namaa dhiqaa. Makiina namaa dhiqaa. Re'ee gandaatiskaa. Hoolee gandaatiskaa birrii 1,000 walitti qabdanii riyaala 100 riyaala 50 walitti qabdaniiti kan gargaaratii jiran. Mootummaan dhaqee kanachitti makiinaa buusee gargaaree jira. Meenatti himaa kan wayaa takka isaaniif kenneef jira. Uummata gargaaratii jira. Isintu gargaaratii jira. Okkee atis hojjettee asitti laffaatee yoo hojjettee hin nyaanne yoo hojjettee ittiin gammanne yoo ijaarrattee keessa hin teenye maal inni bu'aan kee? Maal inni bu'umti keenya? Maal argachuuf deemna? Maal ta'uuf deemna? Kanaafuu please waan isaan kibriitii lokkosan kana irra deebitanii alablabina asirra deemtanii akkana jedhanii madaa namatti ta'a. Waan isaan jedhan dhiisa ta'u wal ta'umsa tokkummaa uumaa. Gaafa isaan akkana jedhanii nama dhukkubsi. Uummatatu walitti ka'a. Biyyatu walitti ka'a. Gaafa biyyi walitti ka'e san hunda keenyatu dhuma bara. Mana tokko keessa maatii 10 maatii 7 bakka tokkotti awwaalamaatii jira. Reeffi namaa akka kanatti dhiigni hoolaa gaafa qalan jechuudha. Hoolaa gaafa qalatanii manatti dhiigni hoggaa lafa bu'e. Dhiiga sana akkanumatti ilaaltamu marga fuuteetirra darbamee ani akka naannoo kiyyaatitti ani akkan beekutti abbaan kiyya gaafa hoolaa qalee sinii galee gaafa hoolaa manatti qalatanii dhiigni sun yeroo hoolaa sun qalamtee duutee raawwatte dhiiga sanirra namni irra hin deemu. Marga fuunee baala barzaafi fuunee irra goona. Garuutuyyuu har'a ilmi namaa intalli namaa daa'imni namaa ilmoon namaa dhiigni isaanii akka bishaanii lafarra lola. Namni hin agarre hin jiru. Amaaras haa ta'u Amaaraanis namaa bara. Namni Amaaraa wajjin tidaarii godhattee walirraa hortee Oromoon hin jiru. Oromoon namni Tigree heerumee wajjin tidaarii godhatee hin jiru. Nama dhukkubsu lubbuu namaati bara. Isaan irra nagadee jejanii waan barbaadan godhanii waan barbaadan ajjeesanii dhugaa baay'ee nama dhukkubsa. Keessattuu viidiyoo kaleessa dheengaddaa san jechuudha ijoollee san qaxaqqaxanii quufanii waan barbaadan dhangalaatanii qaxaqqaxanii laamsheessanii lubbuun keessa ba'uu dinnaani gadi baasanii xiyyiitiidhaan itti fixan. Kanarraa yoo daa'ima qabaattan yoo namni daa'ima qabu jechuudha daa'ima waggaa 10 waggaa 5 waggaa 7 yoo kan arge maaltu hilliina maaltu itti dhaga'ama. Mililik akkana godhee mililik akkas godhee kunoo maal mililikis akkuma mililik qusulii biyyaa ol kaayee deeme sirni kunis qusulii biyyaa ol kaayee deemaa jira. Indoom kan mililikii olii jechuudha. Sabni wal nyaatee akka kanatti wal diigee
daara wal godhee wal baballeessee madaa hin taane walitti godhaati jira. Namni haraarri aabu namni tokkummaa uumna akkana goona goonguma jedhu hin jiru. Sunis achi zarraffedha kunis asii zarraffedha. Rabbi gaafa obsee dadhabe maal godha seetanii bashitaa nutti naqa. Kana beeka. Dhiigni namaa kun dhiigni hiyyeessaa kun dhiigni daa'imaa kun dhiigni haadha keenya abbaa keenya kun jechuudha. Abbaan namni ganne waggaa 70 waggaa 80 kanatti daa'ima isaa dhabee qeesaa dhabee urufa taa'ee bahu kuni imimmaassaa kuni sinigale bashitaan taane nutti fideetu hin fixa. Kana beeka hundumti keessanu sinitti meera bara. Yoo xiyyitiin mana keenya ga'uu dadhabe bashitaan mana keenya ga'uu hin dadhabu. Kanaaf waan kanarraa hundumti keessanu yoo siniif danda'ame kadhannaa godhaa. Yoo siniif danda'ame tokkummaa uumaa. Waan isaan jedhani fuutanii asirratti hin odeessina. Sabni wal nyaata, biyyatu wal nyaata. Ofii keessanii keessaa baatanii ofii keenya keessaa baane yoo nu gamte asumatti duuna asumatti awwaalamna asumatti hafna. Garuu harki 99 tuqaashan Itoophiyaas jira. Kophaa kee takkitti singilii taatee as jirta. Homaa waa takkaa siin qabdoo duute lubbuu takkaan duuta. Garuu biyyatti maatii kee hundatu rakkachaati jira. Sinitti haa dhaga'amu hundumti keessanu. Tokkummaa keessan cimsaa. Oromoon isaaduu, Amaarri isaaduu hundaafuu gaddaa. Ilmoo namaati waan ta'eef hundaafuu waaqa kadhadhaa. Dhugaan siniin jedha. Wanni itti Amaara akkasitti fixan kana dheengaddaa. Reefi nama akka kanatti akka nama baarzaafii hoggaa qurxite jechuudha. Baarzaafii hoggaa qurxite walirratti rafarrafamee jiru. Warri lubbuun jiru warri boo'u suni lukti isaanii dhiigarra ejjetaniiti kan jiran. Luka isaanii viidiyoo sana laala. Ani indoo viidiyoo asirratti waan agarsiisuu beektani maaliif isinitti fakkaata? Viidiyoo akkanatti bilbila qabee isinitti agarsiisa. Hunkuun illee dadhabee jechuudha. Garuutuyyuu of qabuu hin danda'u. Bakka sammuu kiyyaa ejejuu hin danda'u. Imimmaantu na qaba waan ta'eef. Asirratti baanii boo'uun immoo qubna geera hin qabu. Yoo garaan kee yoo sammuun kee si ejeje ofuma keeti waa sitti dhaga'amu dubbachuu qaba. Kanaaf please hundumti keessanuu tokkummaa keessan cimsaa. Waan jarri jedhurraa jarri barcuma ofiiti. Natuu neetii si godhataa. Ani dhirsa sii taadha. Kanarratti wal dadhabee hizbiin. Malee uummata waa tokko godhuuf miti. Osoo uummata waa tokko godhanii osoo ani hoggaan itti hasaabikko akka maarra yaani kursiif jedhanii yaani natu yaani dee niitii ukkoo amma niituma jechuun niituma wajjin jiraattee abbaa manaati haadha manaati jettanii wajjin jiraatan ukkoo yoo waltaa wajjin taa'anii miti kana yoo waltoo baatan adda ba'an kun immoo jechuudha maal rakkina qaba yoo hin taane dhiistee nagaa keetiin jiraatta. Uummata fixuun maayin uummata wal nyaachisuun maayin nagaa barbaana nagaa sana buusuudha. Nagaan jiraachuudha. Yoon akkana ni jedhetti hin bul siigale abbaan manaa kiyya fakkeenyaaf yoo akka abbaan manaa kiyya jedhe sanitti hin bulle yoo akka ati jettetti immoo sin ajjeesa onaan jedha maalan dirqamaa kenni jedhe sanitti buluun qaba. Maaliif na ajjeesa adda baanee kanan biraa fuudhuu qaba malee. Kanaafuu hedduu takka waa baay'ee beektanii yaada nama jalaa bittinneessa. Haasa'utti yaada nama jalaa bittinneessa. Kanaafuu hundumti keessanuu tokkummaa keessan cimsaa. Dhugaa Rabbi ana mataa kiyya baay'ee na dhukkubee jira. Ganama wal lafaa ka'e yaa Rabbi har'a uumaan na dhageechisa. Maalin ta'a boroo iftaanoo maalin ta'a ani maaltu natti dhaga'ama seetanii. Siyaatii kana keessa jechuudha. Ijoolleen barachaa hin jirtu. Sinii galee barumsa dhiisanii hojii hojjechaa hin jiran. Xiqqaaniif guddaan mataa walitti sammuu walitti makamee jira. Dhugaan siniin jedha sinitti hin dhaga'amu.
gizee namni baradhee akkas godhee bakka beektani aamilee keessi cabsa jechuudha. Jireenya si jibbisiisa. Kanaafuu waa dubbatan nama wallaalchisaa kun. Kanaafuu hundi keessanuu akka amantaa keessanitti rabbiin kadhadhaa. Yaa Rabbi nurraa kaasi. Yaa Rabbi nagaa barbaanna nagaa nuu buusi. Tokkummaa mee warruma wal lolaati jiru kanallee nagaa gidduutti buusi jedhaatu waaqa kadhadhaa malee wanna godhuu dandeenyu hin qabu. Kuni kana balaaleffachuun kana dubbachuun siyaasa haasa'uu miti. Yookaan immoo siyaasa akkasidhanii walitti borcansanii miti. Falatti barbaadudha. Kuni kananan jedhaati jiru falatti barbaanna. Yoo maal goone tokko taana. Yoo maal goone waan kan ofirraa qorxuu dandeenya. Yoo maal goone duuniif gadadoon nurraa dhaabbachuu dandeenyaadha. Rabbi nagaa nuuf haa buusu. Rabbi tokkummaa keenya haa cimsu. Dhiiga namaa rabbiin lafatti hin gatin. Nama lubbuu namaa baasee rabbiin itti haa faradu. Hundumti keessanuu please waan barbaadan qabaadhaa. YouTube's qabaadhaa, Facebook's qabaadhaa, waan barbaadan qabaadhaa. Balaaleffachuu qabna hundumti keessanuu. Dhugaan siniin jedha. Kan rakkate bira immoo yoo dandeechan gargaara yoo dadhabdan sagalee ta'aa fi ittaansuudhaan immoo rabbiin kadhadhaa fi waa hunda rabbitu danda'a waan ta'eef iddoo takka namatti dhaga'ama. Akka jarri jedhu osoo hin taane ofii keenya tokkummaa keenya cimsuu qabna. Amaarris Oromoo yoo ajjeese Oromoon ofirratti hin dhiisu. Oromoonis Amaara yoo ajjeese Amaarri ofirratti hin dhiisu. Namni taa'ee si dhiisu hin jiru. Sanii galee kanaafuu kan du'eef rabbi jenneta gaarii haa kennu. Homaa godhuu hin dandeenyu. Har'a du'ee har'a awwaalame har'uma bu'anii borunne irraafatanii jechuudha. Akkas taate dubbiin. Kanaafuu galatoomaa siniin jedha. Hundumti keessanuu balaaleffachuu qabdanii rabbiin nagaa nuuf haa buusu. Rabbi kadhadhaa. Rabbi kadhadhaa. Dhugaan siniin jedha kadhannaatti cimsa. Namni wanni hundumtuu kan rabbi olii hin jiru. Rabbumatu beeka. Rabbi bilisa nu haa baasu. Biyya keenya bilisa haa baasu. Nagaa barbaanne nagaa nuuf haa buusu. Galatoomaa siniin jechuu barbaada. Isinitti tole laayikii godhaa, sheer godhaa. Turtii gaarii. Galatoomaa.